irratti nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Keeniyaa Naayiroobii irraa isiniif darbu eegalee jira. Sagantaa har'aa keessatti kanneen qabanne keessaa mootummaan Itiyoophiyaa gandoota 1,200 ol hidhattoota harkaa baasuu himuu fi ittaanaa hoogganaa ABO Waboo zoonii kibbaa to'achuu ibsuu irratti gabaasa qabna. Filannoon biyyaalessaa Keeniyaa boru gaggeeffamu haalaan eegama. Gabaasa bal'aa qopheessinee qabna. Dorgommii Pirimeer Liigii Ingilizii torban kana gaggeeffame irratti Maansiitiin injifannoon jalqabuu fi kaanis qabanneera. Oduu gaggabaaboo keessaa haleellaa Israa'el Gaazaa irratti banteen namootni 43 ajjeefamuu fi oduuwwan gaggabaaboo kaanis qabannee jirra. Kan isiniif dhiyeessu Anzalaalam Taaddasaati. Qopheessituun sagantichaa Firaafoolii Dhugaasaa isin waliin turtii taasisa. Ka jalqabaatiin naannoo Oromiyaa keessatti gandoota 1,255 hidhattootaan to'atamanii turan harkatti deebifachuu caasaalee mootummaa diigamanii turanis deebisee ijaaruu isaa mootummaan Itiyoophiyaa beekse. Manni maree nageenyaa biyyaalessaa Itiyoophiyaa ibsa wixata baaseen baatilee darban keessa tarkaanfiin nageenya buusuu fi sochii dinagdee saffisiisaan ciccimuun fudhatameera jedhe. Beekaa Tooma. Naannoo Oromiyaa keessatti tarkaanfii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Shanee jedhuun irratti fudhatameen hidhattoonni 3,180 to'annoo jala oolfamuu hima. Ibsi mana maree nageenya biyyaalessaa kun hidhattoonni harka kennachuu hifatan lakkoofsi isaanii hin ibsamne ammoo ajjeefamaniiru jedha. Dabalataan miseensonni abbaa torbee juuntaaf Al-Shabaab hedduun to'atamaniiru jedhe. Namoota to'annoo jala oolan waliin meeshaan waraanaa hedduun rasaasni konkolaataawwan akkasumas maallaqni guddaan qabamuu hime. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Shawaa Wallaggaaf Gujii keessaa dhabamsiisuuf komaand poostiin ijaaramuunis himamee jira. Gandoota 1,739 to'annoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jala turanii fi diigamanii turan keessaa 1,255 to'annoo mootummaa jalatti deebi'uu fi irra deebiin ijaaruunis himameera. Namoota 250 ol qe'ee isaaniirraa buqqaan keessaa 47 qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhe. Ministeera Muummee Abiyyi Ahmadiin kan durfamuu fi hogganoota olaanoo qaamolee nageenyaa akka raayyaa ittisaa, poolisii federaalaaf tikaa akkasumas aangawoota olaanoo mootummaa of keessaa qabu manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa hojiilee ariitiin raawwatamuu qabu jedhee amma dura kallattii kaa'e qorachuu hime. Magaalaa Finfinnee keessatti miseensonni Shanee, Juuntaaf Al-Shabaab 497 ol to'annoo jala oolfamaniiru jedhe ibsi kun. Shakkamtoonni yakka qindaa'aa hoogganaa turan 314 akkasumas hoogganoonni manneen hojii mootummaa magaalattii fi federaalaa 75 hidhamaniiru jedhe. Naannoo Amaaraatti namoonni 1,000 lakkaa'aman yakkaan shakkamanii fi qaamolee nageenyaa ganuun hidhattootatti dabalaman tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhatamaa jiruun to'annoo jala ooluu hime. Rakkoolee gaaffii uummata qimaanti waliin wal qabate akkasumas godina addaa saba Oromoo keessatti uumame furuuf mariin uummata hirmaachise godhamaa jiraachuu himeera. Naannoo kibbaatti nagaaf tasgabbii uumuuf gaaffii gurmaa'insaa saboonni kaasan bifa sabatiinsa qabuun furmaatatti kennuuf hojjetamaa jiraachuu hime. Naannoo Somaaleetti haleellaa Al-Shabaab raawwate qolachuuf tarkaanfii fudhatameen hidhattoonni garichaa 813 yoo ajjeefaman 79 ammoo booji'amaniiru jedhe. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessattis akkanuma hidhattoonni 1,800 ol meeshaalee waraanaa hedduu waliin to'annoo jala oolfamuu himeera. Waraana naannoo Tigraay karaa nagaa xumuruuf mariin itti adeemamaa jiru haga bu'aa buusutti mootummaan itti fufuuf ejjennoo qabaachuus ibsi kun itti dabaluun hime. Shororkeessitootaa fi garee hidhattoota sadarkaa yaaddoo hin taane irraan gahu uummata mariisisuu, qaamolee hidhatan hubachiisuu, dargaggoota hojii nagaa irratti hirmaachisuun hojiilee nagaa waaraa buusuu irratti akka xiyyeeffatamu manni marichaa kallattii fuula duraa kaa'eera. Hoogganaa ittaanaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti kan jedhame Mohaammed Ammee Sanbata hagayya 6 bara 2022 godina Booranaa Aanaa Mooyaleetti to'atamu poolisiin BBC'tti himeera. Mohaammed Ammee bara 2008 humna nageenyaa mootummaan rukutamuun qabamee ture. Ammayyuu ittaanaa dabalata isaanitti hima. Qondaalli poolisii maqaanaaf dhoksaa sagalee koosiin fayyadaminaa jechuun BBC'tti dubbatan Mohaammed Ammeen godina Booranaa keessa soso'aa lola irratti hirmaataa turuu dubbatu. Namni kun adoolessa 30 bara 2014 godina Booranaa Aanaa Mooyyalee ganda Bookollaa jedhamutti to'atame. Yeroo qabamuttis uffata waraanaa hin uffanne. Uffata duraan ittiin socho'aa turan jijjiirratanii uffata siviilii, suufii fi koofiyyaa adda addaa uffatanii Keeniyaa keessa gama naannoo Somaaleetiin gara Itoophiyaa seenan jechuun qondaalli poolisii maqaanaaf dhoksaa jedhan BBC'tti himaniiru. Dabaluunis sakattaa poolisiin daandiirra gochaa tureen qabamuu himan. Daangaan Itoophiyaa fi Keeniyaa daangeessu bakkee hidhattootitti soso'anidha. Rakkoo nageenyaa kaaba Keeniyaa mul'atuufis
sochii meeshaa waraanaa hidhattoota qooda qaba jechuun aangawoonni Keeniyaa himatu. Mohaammed Ammeen yeroo poolisiin to'atamu kun kan duraa miti. Bara 2008ttis lola tureen harka rukutamee to'atamee turu poolisiin ibseera. Isa tibbanaanis miseensi poolisii yeroo sana waraana sana keessa jiru iddoo sakatta'insaa sana ture. Yeroo sargan fuula isaa sirriitti beekan. Gaafasis miseensuma kanatu rukutee qabe jechuun poolisiin kun BBC'tti himaniiru. Kan qabame ajajaa hidhattootaa nama jedhaman qofa osoo hin taane konkolaachisaa isaanii waliini. Suuraan qoodamee konkolaataa ammayyaa waliin qabamuu agarsiisa. Akka poolisiin ibsetti konkolaachisichi ajajicha waliin mana hidhaa waliin turaniiru. Konkolaachisaan kiraa qarshii 15,000 shakkamaa to'atame kana gara Adaamaatti geessuuf gara Mooyyalee imale. Imalli isaanis gara gidduu gala Itoophiyaa ture. Ammatti kaayyoon imala isaanii hin baramne. Haa ta'u malee gaafa poolisitti himan hoogganoota hidhattootaa kaan waliin wal dhabee jennaan gara Walloo deemuu akka barbaade dubbate. Yoo kana ta'e maaliif harka kennachuu dhabde jedhamee gaafatamu poolisiin ibseera. Naannoo Amaaraatii maatiin qaba. Daa'ima tokko dhalee jira. Maatii kiyyaa wal argee naannoo san jiraachuun barbaada. Malee harka kennachuu hin barbaadu jechuun deebisuu isaanii himaniiru. Yeroo ammaa poolisii godinaatti dabarfamuu poolisiin BBC'n dubbisee himaniiru. Dhimma hidhaabuu qondaala waraana bilisummaa kanarratti garichi waan jedheen qabu gaafii BBC irraa dhiyaateefis hin deebisne. Kana duras ajajaa yeroo dheeraa garee kanaa gama kibba biyyattii Gollicha Dheengee waggoota 27 booda qabsoo dhannoo keessaa ba'uun mootummaatti harka kennateera. Paarlaamaan Itoophiyaa garee kanaa fi TPLF tarree shororkeessummaa keessa galchuun ni yaadatama. Gidduun ammoo oduun gaggabaaboon isinitti hima. Ministeerri ittisaa UK lammiilee Yuukireen waraanaaf leenjisuun weerara Raashiyaa akka biyya isaaniirraa qolataniif qopheessuu hime. Namootni leenji'an adda waraanaatti bobba'uuf qophii ta'us ibseera. Qondaalli UK tokko Raashiyaan fulbaana 11tti gartokkee Doombaas ofitti makuu dandeessii niwukileera xiqqoos fayyadamuu dandeessii jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinken daawwannaa gara biyyoota Afrikaa 3 eegalaniin har'a Afrikaa kibbaa galan. Kun daawwannaa gita isaanii Raashiyaa Sergey Lavrov hordofeeti. Bilinken Ruwaandaa fi Democratic Republic of Congoos kan daawwatan yoo ta'u Afrikaan kibbaa waamicha biyyoota lixaa weerara Yuukireen akka balaaleffattuuf dhiyeessaniif diddeetti. Israa'elii fi hidhattootni Islaamic Jihad Palestine lola guyyaa 3tiin namootni 43 erga ajjeefamanii booda waraana dhaabuuf walii galan. Waliigalteen waraana dhaabuu kaleessa halkan walakkaa irraa kaasee hojiirra kan oole yoo ta'u Israa'elii fi hidhattootni kun ammaaf kan akka araaraman kan taasiste Masriidha. Chaayinaan shaakala waraanaa torbee darbe eegalte dilbata xumuruu ishee beeksifte. Har'a immoo bifa haaraan shaakala haleellaa diroonii galaana jalaa fi galaana gubbaa fashalsuu irratti xiyyeeffattee eegaluu ishee humna waraanaa biyyatti beekseera. Taayiwaan gama isheetiin Chaayinaan shaakala waraanaa kanatti fayyadamtee ana weeraruuf qophoofti jechuun komatti. Kun daawwannaa Naansii Peeloosii Taayiwaanitti taasisan hordofeeti. Hoogganaan Koomishinii Filannoo Biyyaalessaa Keeniyaa Waafula Chebukaatii bakkeewwan 4tti filannoo taa'umsa bulchaa argachuuf taasifamu boora akka hin gaggeeffamne dhorkan. Kunis sababa waraqaa filannoo wal makeef akka ta'e hime haga ibsi kennamutti sagaleen akka hin kennamne ibsaniiru. Bakkeewwan kunneen Mombaasaa, Kaakameegaa, Kibba Pokootii fi Kaachee Liibaa bulchiinsota jedhaman keessatti. Filannoo biyyaalessaa Keeniyaa kana taajjabuuf pireezidaantii duraan Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomee dabalatee kaanis biyyatti galaniiru. Firaafolee Dhugaasa. Filannoo biyyaalessaa Keeniyaa boor hagayya 9 gaggeeffamuuf jiru irratti lammiileen miliyoona 22 ol galmaa'aniiru. Abbaan taayitaa misooma biyyoota Afrikaa bahaa IGAD filannoo kana dursuun taajjabdoota 24 gara bulchiinsota Keeniyaa 11tti babbaasuu isaa miidiyaan Citizen Digital gabaaseera. IGADitti hoogganaan duula taajjabbii filannoo yeroo fi kan ta'an pireezidaantiin duraanii Itoophiyaa obbo Mulaatu Tashoomee taajjabdoota dippiloomaatotaa fi bakka bu'oota qaamolee filannoo kan Jibuutii, Itoophiyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Yuugaandaa ta'an of keessatti qabate bobbaasuu isaanii ibsaniiru. Miseensonni ijoo duula kanaa 7 biroon immoo dursanii hagayya 2 irratti Keeniyaa kan seenan yoo ta'u hooggansaan gargaaruuf Naayiroobii keessanii turu. Dabalataanis koomishiniin daangaa fi filannoo of danda'a yookaan IEBC akka jedhutti taajjabdoonni filannoo idil addunyaa fi biyya keessaa yoo xiqqaate 18,000 ta'an filannoo kana ni taajjabu. Filannoo pireezidaantummaa Keeniyaa 2022f kaadhimamtoonni afran Raayilaa Odingaa, Wiiliyaam Ruutoo, Joorji Wajakoyee fi Deevid Mo'eeraadha. Ta'us garuu kaadhimamtoota kunneen keessaa Raayilaa Odingaa fi Wiiliyaam Ruutoon kanneen dursaa jiranidha.
namoonni siyaasaa yeroo hedduu filannoo injifachuuf jecha adda addummaa aadaa, sabummaa fi seenaa jibbaa durii fayyadamuun hokkora ni kakaasu. Keeniyaa keessattis filannoo bara 2007 irratti hokkora sabummaa irratti xiyyeeffachuun ka'een yoo xiqqaate namoonni 1,200 ta'an ajjeefamanii hedduun madaa'anii namoonni 600 ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Hokkorri bara 2007tti filannoo biyyaalessaa hordofee dhufe kun sabummaa irratti kan hundaa'e ta'us amma waggaa 15 booda garuu sabummaan akkaataa uummatni Keeniyaa sagalee kennu irratti dhiibbaa xiqqoo akka qabu himama. Amma filannoo bara kanaa irratti kaadhimamtoonni dursoo lamaan dhimma sanyummaa irra duulana filadhaa isaaniif dhimma siyaasaa fi dinagdee akka ijootti fayyadamaa jiru. Lammiileen Keeniyaa akkuma uummattoota addunyaa biroo gatiin wantoota bu'uuraa fi maallaqni isaanii walgituu dhabuu isaan rakkataa jiru. Waxabajjii keessa gatiin nyaataa kan akka daakuu boqqolloo fi zayita nyaataa Keeniyaa keessatti guddaa dabaluun komii kaasee ture. Dabalataan ammoo gogiinsi lammiilee Keeniyaa miliyoona 3 ta'an yeroo hubee jirutti hedduun isaanii nyaata kamillee bitachuuf rakkachaa jiru. Dhimmi biraa kaadhimamtoonni irratti xiyyeeffatanii jiran dargaggootaa fi hojii dhabdummaa irrattidha. Lammiileen Keeniyaa umurii 18 fi 35 gidduu jiran hedduun digirii yookaan ulaagaalee barbaachisu utuu qabanii hojii dhabdummaan rakkoo guddaa ta'ee jira. Filannoon Keeniyaa 2022 kun addunyaa irratti filannoowwan qaalii ta'an keessaa isa tokko ta'eera. Adeemsa filannoo kanaaf walumaa galatti baajatni ramadamee jiru doolaara miliyoona 383 fi 560dha. Maaliif filannoon Keeniyaa bara kanaa kun qaalii ta'e kan jedhuuf filannoon kun aangoo pirezidaantummaaf namoota ta'an filachuu qofa osoo hin taane aangoowwan akka seenetaa, bulchaa naannolee, miseensota mana maree, bakka bu'oota uummataa fi bakka bu'oota dubartootaa bulchiinsaaf namoota ta'an filachuun waan barbaachisuufidha. Filannoo kana irratti yaaddoon nageenyaa ammallee waan jiruuf pirezidaantiin Keeniyaa aangoo gadhiisuuf jiran Uhuru Kenyatta filannoo biyyaalessaa boor gaggeeffamu irratti lammiileen tokkummaa akka qabaatanii fi nageenya akka eeganiif waamicha dhiyeessaniiru. Odeeffannoo ispoortiin dorgommii Pirimeer Liigii Ingilizii torban kanarra gaggeeffameen shaampiyoonaan bira darbee Maanchister Siitiin galchii 2 taphataan isaa haaraan Erling Haaland lakkoofseen injifannoon jalqabe. Bara darbee qabxii tokkoon caalamee waancaa kan dhabe Liverpool ammoo kilaba bara kana liigichatti makame Fulham waliin qixa 2-2 xumure. Haaland immoo Darwin Nuunestu kilaba isaanii shaampiyoonaa godha gaaffii jedhuuf taphattootni lamaanuu galchiin jalqabaniiru. Nuunes jijjiiramee galuun galchii tokko lakkoofsee tokko ammoo Mo Salaaf mijeessee kenne. Haaland galchii tokko rukuttaa peenaalitiin lakkoofsuun Siitiin dursa qabate. Boodas galchii lammaffaa lakkoofsee taphichi 2-0 xumurame. Haaland tapha Community Shield Liverpool waliin taasisan irratti galchii lakkoofsuu dhabuun ceephaamee ture. Gareen Antonio Conte Tottenham jabaatee liigicha kan jalqabe fakkaata. Conteen kilaboota leenjisee akka Chelsea, Inter Milaanii fi Juve shaampiyoonaa gochuun beekama. Tottenham taphattoota haaraa hedduu kilaboota mallatteessan keessaa tokko. Tapha Southampton waliin taasisanis 4-1 injifatanii. Arsenaaliif barri kun jalqabbii gaarii fakkaata. Crystal Palace irratti injifannoo galmeessuun liigicha jalqabanii. Erik ten Hag jalatti dorgomaa cimaa ta'a jedhamee kan eegame Manchester United taphuma bara darbee ittiin beekamu agarsiise. Brighton 2-1 Old Trafford irratti injifachuun deebi'anii. Erik ten Hag taphattootni United dirree keessatti qindoomina hin agarsiisne jedhan. Ronaldoon kilabichaa ba'a jedhamee odeeffamaa turus taa'umsa jijjiirrarraa ka'uun boqonnaan booda gale. United taphataa Barcelona De Jong fiduun sarara gidduu waggootaaf rakkoo ta'e fura jedhamee eegamus taphatichi har'a Barcelona turuuf akka murteesse hime. Chelsean abbaa qabeenyaa haaraa jalatti taphattoota haaraa mallatteessisaa jira. Evertoniin 1-0 injifachuun liigicha jalqabanii. Bara kana kamtu shaampiyoonaa ta'a qofa osoo hin taane kilaba kamtu hirmaannaa shaampiyoons liigii bara dhufuu keessa gala kan jedhu baruun cimaa taha. Kilabootni humna xiqqaa qabanis yeroodhaa yerootti of cimsuun liigicha irratti hirmaataa jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo har'aaf isiniif qopheessine asuma irratti xumurree jira. Saganticha kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture. Firaafolee Dhugaasaa gama saganticha qopheessuutiin akkasumas Deevis Maswaaruu gama ogummaa teeknikaatiin isin waliin turtii taasisnee jirra. Boruu yeroo wal fakkaataa walitti deebina. Halkan gaarii.